السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجها وروتا ميديا فايدامتن هندي كيسانو سلامتن بقوم جرتو تسلاجيتو سننجرا نموت في ديات فايدامو هندي كيسانو سجلين تيجا كاسم برجيتو نمنا رجيفت شير gochuudhaan nama hunda dhaqqabii laakii yoo goote subscribe yoo goote akka fedha keetiiti kana anis hin kadhadhu kana yaachise lammii teennaa kan mana hidhaa keessatti rakkoo adda addaatiin saaxilamu jiran namni viidiyoo kiyya dhageeffatte rabbii keetiif jecha sheer godhii nama gurguddaa bira akka geettu isiniin jedha. Tokkoffaa irratti namni kennaa namni dhageettis qabuu fi miidiyaa kanarratti waan adda addaa hojjetu namni yoo sagalee illee ta'es sagaleen isaa sun dhagahamuu qabdu maaliif akka cadhisee na hangalu obboleeyyan keenya mana hidhaa biyya namaa keessatti rakkachuutti dararamuun carraa isaanii ta'e nama dhibaa torbaan takkatti guyyaa takkatti lama qofa ajandaa godhatee namni asirratti ajandaa godhatee irraa galee maaliif akka cadhisee hin beekne ajandaan isaanii sun eessa gahee akka dhaabates nu hin galle yeroo ammaa kana keessatti qorra hammaataa kan uumana keessa osoo dalagaaf sochoonu lukaa fi harka keenya walitti nu hidhe ayyoo diqqaate jakkeetta sadii asin uffadhee ta'a nama mataa kiyyatti kaan mataa uffadhee jechaadha. Jireenyi isaanii achi keessatti sochii takka hin qabne mana gaarii kan taane bakkee gaarii kan taane jiraachummaan isaanii sun dubartiis ta'ee warra dhiiraa akkamimee jireenyummaa isaanii kana tilmaamuun nama rakkisu jechaadha yaa obboleeyyantii. Bilees namni miidiyaatti fayyadamtu hundi keessan sheer godha sagalee kiyyas namaan gaha yaa birmadhaan waan rabbiin isin dandeessiseen birmadhaa fi billaa aleekum hin cadhisinaa galtaniin taa'ina jiruma keessa hin jiraatina nama gargaarutu achi keessa rakkate nama kanaaf yeroo darbe sagalee namaa ta'utu achi keessa rakkate nama rakkoo nama baasutu achi keessa rakkate nama rakkatee kabeela hibeela baasutti rabbi gaditti kabeela hibeela baasutu achi keessa carraan isaa kana ta'e yeroon badii takka kan qabne namuu hiree rabbiin nama nyaachise nyaatanii hin dalagadhee jijjiira jedha namni biyyaa baha garuu carraa rabbiin namaa kennu rabbitu beeka yaa obboleeyyan tiyya hin cadhisinaa namni miidiyaa fayyadamtu hundi keessanii waan dandeettaniin gargaaraa ummata mana hidhaa keessa dararamu jiru sheer godhaa walii birmadhaa sagalee ta'aa fi isin hin jedha obboleeyyan kiyya namni sagalee kiyya kana dhageettu hedduu ulfaata jireenyi mana hidhaa manuma hidhaati akkamitti akka jiraatan akka qaraa kaduullee hin dhaga'anii sagalee isaaniillee hin arganii jireenyi isaanii maal akka ta'e hin arganii bilbilaa walii hin arganii qorri kana uumana keessa osoo sochoonu dudalagaaf sochoonu akkana kottee teenya walitti dachaase kana isaan ka uffata hin qabne ka nyaata hin qabne ka sochii takka hin qabne maalitti akka rabbiin isaan horatu isumatu harkaa qaba jechaadha yaa obboleeyyan tiyya. Wallaahi rabbiin isaan bira haa jiraatu rabbiin furmaata inshaallah isaanii haalaatu hin cadhisinaa miidiyaa qabdan mara fayyadamaa sagalee ta'aa fi nama irra guguddaa beekaa maratu asirra oolaa hayyuu maratu asirra oolaa sheeka maratu asirra oolaa waa'ee ijoollee mana hidhaa kana hedduu nama dararaa hedduu nama rakkisaa namni achi keessa rakkate nama biyya teenya jijjiiruu danda'u hayyuu meeqatu achi keessa jira sheeka meeqatu achi keessa jira kichuu meeqatu achi keessa jira dubartii haa ta'u ka dhiiraa haa ta'u nama hiree meeqaa eeggatu maratu achi keessa jira yaa garuu hireen isaanii carraan isaanii kana ta'ee hafe rabbiin furmaata isaanii haa laatu rabbiin isaanii haa birmatu waan biraallee yoo dadhabdan salaata shanan keessatti yaadadha obboleeyyan teessan kan mana hidhaa keessa jiran du'aayii godhaafi salaata keessatti hin dagatinaa yaa obboleeyyan kiyya namni miidiyaa fayyadamtu hundi keessan miidiyaa qabdaniif fayyadamaatii sagalee ta'aa fi guyyaa takkatti lama bichaa ajandaa godhatee namni asirraa gala hin galanii hin gallee isaanii ka waa hin argine yaa obboleeyyan tiyya nu qorri lukaa fi mata gannu bu'eeti waan qabnu ranga uffannee akkanatti ennu kuni isaanii nyaataa dhugaatii hin qabne ka walii sochii takka hin qabne akkami akka isaan jiraachisu wallaahi tilmaamuun nama rakkisu bakkuma jirtanis sagalee ta'aa fi hin dagatinaa obboleeyyan keessanii obboleeyyan keenya kaadha mana hidhaa san keessa rakkatanii hayyuu biyya keenya jijjiiruu danda'u rakkate kaleessa rakkoo nama baasuu danda'u yaa obboleeyyan tiyya garuu carraan isaanii kun kana ta'ee hafee hedduu nama dhibaa hedduu nama dararaa yoo yaadanii jedhanii akka itti bahan beekan malee akka rabbiin itti nama galchu hin beekanii du'aayillee godhaa fi salaata shanan keessatti namni musliima taatanii obboleeyyan teessan kamana kana
namoota kaleessa nama rakkateef sagalee ta'aa dhabetu adda sagalee dhabee mana hidhaa keessatti dararamu jira. Namoota kaleessa uummata rakkate rakkoo baasee uummata beelahee beela baasee adda isaan carraan kun isaan gahee rakkachuutti dararamutti jiranii. Rakkachuun salphachuun namuma kenna taate sabab sablammii kamiinuu osoo hin jenne namni mana hidhaa biyya kanaa keessatti argamu hundi isaanii hedduu manni hidhaa manuma hidhaati. Hedduu qalbiin nama cabdii, hedduu wallaahi hamileen nama buuti. Jireenya akkanaa kana yoo ilaalanii jireenya jiraatan kanaayyuu ufuu nama jibbisiisa. Yaa obboleeyyan kiyya namni akka itti ba'u beeka malee akka itti galu hin beekanii. Obboleeyyan keessa yaadadhaa namni musliima taate salaata 5 keessatti salaata du'aayii godhaa fi rabbiin furmaata isaanii haa kennu. Furmaanni ilma namaa homaa miti. Furmaanni caaltuun rabbii guddaati. Rabbiin furmaata isaanii haa laatu. Jireenyi isaanii hedduu nama dhagama, hedduu nama dararaa. Nama kaleessa nama rakkateef sagalee ta'u yoo adda mana hidhaa san keessa sagalee dhabee jiruun isaa ka dhibamuu fi ka dararamuu fi ka beela'u yoo argite jiraachummaanuu nama jibbisiisa, nama ta'uunuu nama jibbisiisa jechaadha yaa obboleeyyan kiyya. Hidhamuuniif dararuun salphachuun hiree isaanii taate rabbiin furmaata isaanii haa laatu. Ammoo boottus wanni gootu hin jiru rabbiin isaanii haa birmatu. Rabbiin wallaahi furmaata isaanii haa laatu. Hedduu nama dhagahama. Obboleeyyan keenya mana hidhaa biyya namaa keessatti dararamanii qaaliin isaanii dhaqee isaanii ilaalle kafirri isaanii dhaqee rakkoo isaanii nagarre wallaahi nama dhagahama. Rabbiin furmaata isaanii haa laatu. Yaa obboleeyyan kiyya warri miidiyaa fayyadamtan hundi keessanuu jal'isinaa waan qabdaniif fayyadamaa sagalee ta'aa fi obboleeyyan keessan yaadadhaa isiniin jedha. Asumattan isinirraa gabaabsaa sheer godhaatii hayyuu bira haa geettu sagaleen miskiina akka anaatuni hin jal'isinaa daraa keessanii isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.